Baga bara barnootaa 2016 isin ga'e jechaa kabajamtoota hordoftoota keenyaaf viidiyoo kanaan karaa gabaabaa ta'een akkaataa karkulamii haaraa kitaaba bara 2016tti argachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Karaa gabaabaadhaan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'a. Jalqaba irratti daataa kiyya aktiiviin godhadha. Amma aktiiv jirutti aktiiv naatee jira. Akkuma xiyya kana isinitti agarsiisaa jiru. Jechuudha. Isarra erga cuqaafannee haala kanaan kan nuuf fidu iddoo search app jedhu kanarratti maal jenna achirra jennee barreeffanna. Okay, haala kanaan nuuf fidee jira. Haala kanaan nuuf fideera. Itiyoophiyaan barreeffanne jechuudha. Itiyoophiyaan new curriculum books jennaan jechuudha. Ishuma kana qofa erga jennee booda search goona jechuudha. Walii keenya dhumarratti gadi buune iddoo search iddoo xiyyaa kanaan isinitti agarsiisaa jiru kanaa jechuudha. Search goonaa jechuudha. Amma nu dhufutti eegna jechuudha. Kinooti haala kanaan nuuf fidee jira. Kan kutaa kamii barbaanna kan jedhu kutaa kitaaba hundumaa hin argannaa jechuudha. Kanaaf amma asirratti kan kutaa 10 kana irratti kilik goonee buusnee ilaallu jechuudha. Irratti kilik godheera. Amma nuuf fidutti ni eegna. Kinoo haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Amma gaafa ol baanu akka kanatti asirra gaafa ol maal argina? Akkanatti keenya gaafa ol baasu kitaabni kun kitaabota hundumaa kan qabate jechuudha. Akkanatti gaafa ilaalu history, chemistry, physics kitaabni kun hunduma isaatii kan qabatee jiru jechuudha. Haala kanaan asirratti iddoo kanatti install kan jedhu kanarratti kilik godhannaa jechuudha. Haala kan nu bu'aa amma bu'ee kitaabicha kana buufachuu dandeenya jechuudha. Ani waan ani barbaadeef jechuudha. Amma inni jalqabee jira buusuudha. Ginoo asirra lakkaa'aa jira. Parsantii kanaan lakkaa'aa jira. Kitaaba hundumaa kan of keessatti. Ani ammaaf waan kitaabicha hin barbaanneef kaansel jedheen ba'a jechuudha. Viidiyoo biraatiin wanta isin beeksisuun qabaasumaanii itiyoo sooshaal saayinsii viidiyoo warra sooshaal saayinsii kanneen ta'an kanneen akka Ingiliffaa, Maatimaatiks, Ji'oogiraaf, Histirii, Siivik gosa barnoota kanarratti viidiyoo hojjechuudhaaf jira. Qophii isaa hundumaa bara 2016tti nu kana deemuu barbaaddan itiyoo sooshaal saayinsii jettanii itiyoo sooshaal saayinsii ammaaf sabiskiraayib muraasadha kan inni qabu. Sabiskiraayibii 4-5 hin dabarre hin jaalladha kan inni qabu. Sabiskiraayib gootanii miidiyaa keenyas jajjabeessaa akka nu faana turtan asuma isin affeera. Turtii gaarii.